kuma shanii fudhatanillee waan adda baafadherraa isinii himaa isiniin jechuudha. Gaafiin keessan isiniif deebi'e jedheeti yaada warri karaa keessaa na gaafattanii waa lama isiniin jedheen irraa qalbeeffadha. Isiin kaagasteette ji'a 7 teette waan as dura sadaffaa immoo karoora amma boodaati kuma 20 hanga 25 ka jedhame. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee jirtu hordoftoota maatii chaanalii koo kan taatan bakkuma jirtanii nagaa fi rahmanni rabbii isin biraa jiraatu. Egaa kaa deebi'ee dhufeetiin jira har'as viidiyoodhaani gaafii keessan isinii deebisuu fi viidiyoo kana haga dhumaatitti dhageeffadha. Waan an jedhallee adda baafadha jechuudha. Viidiyoo asiin dura dalagee irratti gaafii kaastanii turtanii jechuudha. Karaa keessatiin karaa imootiin namoonni hedduu gaafii na gaafattanii jechuudha. Viidiyoo an dalagellee maalii yoo jettanii waa'ee paaspoortiiti jechuudha. Paaspoortii obboleettii tiyya takka isii paaspoortii fudhattee galtu argee jennaanii viidiyoo wajjin dalannee jechuudha. Isinuma fayyada jedheeti anillee isinis ammallee isinuma fayyade jennaan sanirra gaafii kaastanii gaafii keessan hamma danda'ee fi hamma hubadheen isiniif deebisa jechuudha. Egaa kaa obboleeyyan kiyya akkuma barreeffama garaagaraallee gadhiisanii isinis argitanitti paaspoortiin kuma 20 galee qarshii kuma 20 galee kan jedhamurraa viidiyoo suni. Egaa kaa hordoftoota kiyyaa obboleettii tiyya sun gaafsanii paaspoortii asiin dura galmooftee ji'a 7 turtee ka harka isii ga'ee jechuudha. Akkamitti yoo jettanii tokkoffaa onlaayinii galmooftee onlaayinii isiin galmoofte sunis ka duraa sun hin taaneefi jechuudha. Namichi mallaquma nyaatee achumaan hin deebisneef jechuudha. Ishaaraadhaaf hin waamne achumaan hafee inni jennaanii jechuudha. Deebitee onlaayinii biraatti galmoofte jechuudha. Galmooftee kaatee gaafa ji'a 3 ishaaraaf waamanii ishaaraa gooteellee ji'a 4 teettee walumaa galatti ji'a 7tti paaspoortiin isii harka ga'ee jechuudha. Egaa ji'a 7 teettee paaspoortiin isii harka ga'e. Gatiin isii fudhatten ammoo 2500. Galmee amma boodaati ka kuma 20 galee isiniin jedhe malee ani galmee amma darbe keessatti 2500 fudhatte isii. Maaliif waan dura galmoofteef karoora amma kan barreeffama argitanillee 20 hanga 25 kan jedhu kuni hin daddafaadhaan paaspoortiin warri ammoo paaspoortiin ammallee 20 nu jalaa turaa warri jettanii warri akkas naan jettanii na gaafattantu jira. Warri paaspoortiin 20 yoo kennines hin turaa jettanii hin turuu jedhan garuu nama qabatamaan 20 kennee fudhatee harkaan gate sa'aatii kanatti agammaatitti nama beekurraa hin argine. Gama biraatiin ammoo akkami galmaanii warri jettan onlaayiniidha jechuudha. Kaas dura galmaan onlaayiniidha. Ammallee dheengadda bilbilee gaafannaan onlaayinii ma galmoofnee naan jette ijoolleen takkiini. Akkasii gaafa fudhatanii harka ga'e 20 fudhatanii 5,000 fudhataniillee waan adda baafadherraa isinii himaa isiniin jechuudha. Gaafiin keessan isiniif deebi'e jedheeti yaada warri karaa keessaa na gaafattanii waa lama isiniin jedheen irraa qalbeeffadha. Isiin kaagasteette ji'a 7 teette waan as dura galmoofteefi deebi'iitii waan onlaayinii irratti namichi birrii onlaayinii si galmeessadhe irraa fudhe sun jalaa miliqeefi isiniin jedhee jira obboleeyyan kiyya. Takaanii ammoo isiin 2500 fudhatte. Sadaffaa ammoo karoora amma boodaati kuma 20 hanga 25 ka jedhame malee waan as duraati miti. Waan as dura taree galmee as dura taree onlaayinii as dura taree waan akkasiisanii miti jechuudha. Obboleeyyan kiyya gaafiin keessa isiniif deebi'e jedheetiin yaada. Gama biraatiin ammoo warri paaspoortii haaromsuu barbaadan jechuudha. Alaa kan gale namni alaa galee paaspoortiin isaa waggaa 5 darbee yeroon isaarraa dhume waggaa 5 darbee yeroon isaarraa dhume qarshii 5,000 haaromfataa jechuudha. 5,000 ka haaromfatamootu hin turuu jechuudha. Qarshii 5,000 ni haaromfataa garuu paaspoortiin isaa hin turuu. Daddafeetii guyyaa 2-3 keessatti illee jedhama. Hin beeku ani garuu san waan haaromsee qabatamaan fudhe hin qabu jechuudha. Egaa ka hordoftoota kiyyaa gaafiin keessan isiniif deebi'e jedheeti yaada. Wanti tokko goree yoo jiraadhe ammas deebi'aatii na gaafadhaa isiniin jedhaanis gaafadhee wanta beekurraa addaan isiniif baasa. Egaa ka chaanalii kana subscribe like share gochuun dagatinaa. Akkuma isin hime yeroo baay'ee isin himaa chaanaliin kun silaa gubatee isiniin jedheetiin jira hordoftoota koo. Egaa ka waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.